Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalala isin haa ga'u isiniin jenna. Ta'an sun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Akkasumas gama maatii chaanaalaa kana warreen dhufin sabiskiraaybii godhuudhaan miseensa maatii chaanaalaa kana ta'uudhaan oduu wayitaawaa akka biyya keessattiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna. Affeeramtanii jirtu sabiskiraaybii godhuudhaan gara maatii chaanala kana makama kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo deemu oduun jalqaba. Oduun kun oduu gammachiisaadha. Jaappaan maqaa shaalaqaa atileet Abbabaa Biqilaatiin daandii tokko moggaaftee jirti. Oduun itti aanu Itoophiyaan akka addunyaatti biyyoota nagaan irraa fagaatan keessaa takka jedhamtee jirti. Eertiraan immoo Itoophiyaan wal bira qabamtee yeroo madaalamtutti sadarkaa fooyya'aa irra kaa'amtee jirti. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isiniin geenna. Oduu gara biraatiin mormiin saamicha lafaatii fi daangaa Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Uummanni Oromoo daangaa hanga daangaatti kallattii garaagaraatiin dhimma kana dura dhaabbatuudhaan kallattii garaagaraatiin mormii isaa kan itti fufe yoo ta'u gama mootummaatii mootummaalleen rakkoo kana akka furu yeroo garaagaraatti irra deddeebi'uudhaan gaafatamaa kan jiru yoo ta'ellee mootummaalleen cal'isa filatee jira. Kun akkuma jirutti ta'e uummanni godinaalee Oromiyaa garaagaraa referendamiin 2004 raawwatamee ture hojiitti akka hiikamus gaafatanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana isiniin kenna. Oduun inni itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa fuufteedhaan raawwataa tureen injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Ammas mootummalleen gama isaatiin humna guddaa bobbaasuun bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa kan jiru akka ta'ee fi tarkaanfii bakkoota garaagaraatti fudhataa jiruunis milkaa'aa kan jiru ta'uu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana isiniin kenna. Oduu biyya alaatiin ajajaan waraana Israa'el gara marii akka dhufuu qabduu fi mariidhaan rakkoo akka furtu gaafatee jira. Karoora Israa'el Gaazaa to'atuuf baaftee hojiitti seente mormuudhaan akka addunyaatti biyyoonni addunyaa hedduun Israa'eliin dura dhaabbatuun mormaa turan. Mariin kun biyya keessa fi biyya alaatti cimee itti fufee jira. Yeroo kanatti Jeneraalli Israa'el gara marii akka dhuftu waamicha taasisee jira. Guutuun oduu kunooti. Oduun kun oduu gammachiisaadha. Jaappaan maqaa kumaalaa atileet Abbabaa Biqilaatiin daandii moggaastee jirti. Jaappaan magaalaa Kasama jedhamtutti maqaa gooticha atileetiksii kumaalaa atileet Abbabaa Biqilaatiin daandii moggaaftee jirti. Kantiibaan magaalaa Kasama Yamaguchi Shinju daandiin moggaafame kun hariiroo biyyoota lamaanii caalatti kan cimsu jedhee jira. Ministeerri Industirii Malaakoo Allebal sirnicha irratti argamuudhaan Jaappaan michuu dhugaati jechuudhaan uummataa fi mootummaa Jaappaan beekamtii kana kennaniif galateeffatanii jiru. Kumaalaa atileet Abbabaa Biqilaa Olompikii Tookiyoo bara 1964 irratti warqii maaraatoonii injifatuun ni yaadatama. Jaappaaninis galatoomi jennaan. Itoophiyaan biyyoota addunyaa nagaan irraa fagaate keessaa takka jedhamtee jirti. Faallaa kanaa immoo Eertiraan sadarkaa fooyya'aa irra jiraachuun gabaafamee jira. Dhaabbanni haala nageenya biyyoota addunyaa madaalu qorannoo haala nageenya biyya keessattii fi akkasumas hariiroo nageenyaa Itoophiyaa biyyoota ollaa wajjin qabdu irratti xiyyeeffate gaggeessuun bara 2025 dhaabbanni Peace Index jedhamu Itoophiyaan biyyoota 163 keessaa sadarkaa 138ffaa irratti argamuu isii mirkaneessuun biyya nageenya gadi aanaa qabdu ta'uu isii ifoomsee jira. Faallaa kanaa immoo Eertiraan mootummaa abbaa irreetiin bultu Itoophiyaa caaluudhaan sadarkaa 132ffaa irra taa'uudhaan fooyya'insa Itoophiyaa caalaa kan qabdu akka ta'es mirkaneessee jira. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa 44 indeesii nagaa kana keessatti hammataman keessaa sadarkaa 36ffaa irratti kan argamtu yoo ta'u Eertiraan sadarkaa 32ffaa irra teettee jirti. Dhaabbanni Global Peace Index jedhamu kun nageenya biyyoota addunyaa ulaagaalee yookaan iskeelii 23 irratti hundaa'uudhaan fayyadamee Itoophiyaan qabxii 5 keessaa 5 galmeessuun rakkoo yaaddessaa keessa kan jirtu akka ta'e ibsee jira. Keessattuu ulaagaa madaallii yookaan immoo iskeelii walitti bu'iinsa siviilii shororkaa siyaasa mootummaa yookaan political terror scale jedhamu irratti qorannoo gaggeeffameen sadarkaa yaaddessaa keessa kan jirtu akka ta'e beeksisee jira. Inni biraa ulaagaan yookaan qabxii madaallii Itoophiyaan gadi aanaa irratti galmeessite keessaa tokko hariiroo biyyoota ollaa waliin qabdu yoo ta'u qabxii 5 keessaa 4 argatuudhaan sadarkaa hamaa irra kan jirtu akka ta'e beeksisee jira.
Akkasumas qabxii madaalii yookaan ulaagaa madaalii beenchmaark political instability jedhamu irrattis qorannoo gaggeeffameen Itoophiyaan shanan keessaa shananuu keessatti argamuudhaan siyaasni Itoophiyaa siyaasa hin tasgabboofne akka ta'e itti mirkanaa'u dhaabbatichi beeksisee jira. Ibsa dhaabbanni kun baasen walqabate namoonni garaagaraa yaada garaagaraa kennanii jiru. Namni tokko akkana jedhuun yaada isaa kennee jira. Itoophiyaan biyyoota ollaa wajjin nagaa, biyyoota ollaa irrattis weerara raawwachuu fi walitti bu'iinsa uumuuf fedhii hin qabdu. Akkasumas nageenya biyya keessa jiruunis walqabate yeroo garaagaratti ibsa kennan parsantii 90 nageenyi mirkanaa'ee jira. Qaamota qulqullaa'uu qabu qulqulleessinee jirra. Gama diinagdeetiinis jijjiiramni miirakil ta'e yookaan guddinni miirakil ta'e galmaa'ee jira jechuudhaan nuuf himaa turan. Kun immoo akka nuuf hin gallees akka nutti hin mul'annes nutti himamaa ture. Garuu ananaaf galuu dide. Wanti na dhibee kun egaa ana qofaa miti ka dhibe biyyoota addunyaallee dhibee jira. Garuu addunyatti mul'atee jira. Oduun itti aanu mormiin saamicha lafaa fi daangaa Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Hawaasni Oromoo bal'aan saamicha daangaa fi lafa Oromiyaa irratti raawwatu irratti mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatiif gaaffii garaagaraa dhiyeessaa turanis mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaallee cal'isa filatu itti fufanii jiran. Hawaasni bal'aan Oromoo fi akkasumas qaamoleen garaagaraa rakkoo kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa furmaata akka kaa'u irra deddeebi'uun gaafataa kan jiranii fi kan itti turanis yoo ta'e deebiin mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaa irraa kennameefis hin jiru. Uummanni Oromoo garuu tokkoomuun kallattii hundaan mormii kana cimsee itti fufuudhaan lafti teenna lafee teenna jechuudhaan daangaa fi lafti Oromiyaa akka kabajamu akkasumas haleellaan humnoota hidhateen naannolee biraa irraa naannoo Oromiyaatti cabsanii seenuun uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatus gaaffii isaanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan uummanni Oromiyaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa irratti jiru riifarandamiin bara 2004 adeemsifame hojiirra akka oolu gaafatanii jiru. Gaaffii kana kan dhiyeessan uummata Oromoo godina Boorana Bahaa, godina Boorana, godina Baalee Bahaa, godina Harargee Lixaatii fi godina Harargee Bahaati. Kun akkuma jirutti ta'e jiraattonni naannawa daangaa Oromiyaa jiraatan yaada maddeen odeeffannoo garaagaraatii kennaniin mootummaan naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa dhiibee yookaan immoo dhiibee dhalattoota naannoo Somaalee erga irra qubsiisaa ture booda bara 2004 lafa Oromiyaa kana irratti riifarandamiin adeemsifamee ture jedhanii jiru. Riifarandamichaan harki guddaan naannoo Oromiyaa jalatti bulluun filatanillee hojii irra kan hin oolin akka ta'es himanii jiru. Bara 2004tti gandoonni 463 ta'an bulchiinsa isaanii murteessuuf riifarandamiin taasifamee ragaan boordii filannoo biyyoolessaa ni agarsiisa. Riifarandamii kana irratti jiraattonni 240,040 caalan sagalee kan kennan yoo ta'u, firiin filannoo kun yoo ifoomu parsantiin 64.8 Oromiyaa wayita filatan parsantiin 35.2 immoo naannoo Somaalee filachuu ragaan boordichaa mul'isee jira. Firiin riifarandamii kana hojiirra hin oolle jechuudhaan jiraattonni kun komii dhiyeessanii jiru. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaa riifarandamii kana hojiirra akka nu oolchuu qaban jechuudhaan gaaffii isaanii dhiyeessanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibba kana haala adda ta'een Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti fufteedhaan raawwataa ture miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo adda ta'e kan irratti argate akka ta'e beeksisee jira. Giddugala Oromiyaa zoonii lixaa akkasumas zoonii kibba bahaa fi kibba Oromiyaatti fufteedhaan haleellaa raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun akkasumas hedduu booji'uudhaan injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessa hagayya 24,2025 Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti kan raawwate yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa naannawa magaalaa Gimbitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Naannawa magaalaa Gimbitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeessuudhaan akkasumas kan harkaan qabeessa akka jiru odeeffannoon gama sirraa baate ibsitee jirti. Haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwate kanaan meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa kanas kan raawwate aanaa Gimbii yookaan naannawa magaalaa Gimbii ganda Sariitii jedhamutti akka ta'es waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kana yeroo nu ga'etti qabannee kan dhufnu ta'a. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa achuma lixa Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booritti guyyaa kaleessa hagayya 24,2025 haleellaa cimaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira.
Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Hurrumuu ganda Inataroo jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa akka baala mukaatti harcaase jechuun kan beeksise yoo ta'u, haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwate kanaan humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuus beeksisee jira. Tarkaanfii ganda kanatti fudhate kanaan humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee kaan immoo baay'ee madeessuudhaan kan harkaan qabeesse akka jiru odeeffannoon dhuga'ee jira. Tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhate kanaanis meeshaalee waraanaa hedduus kan hiikkate akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Bakkoota lolli itti gaggeeffame kanatti gama mootummaatti maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallee turre. Gama mootummaatti wanti jedhame akka hin jirree fi akkasumas qaamota garaagaraa irraa odeeffannoo jiru argachuuf yaallus odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan argannu taate yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Kun akkuma jirutti ta'ee mootummaan maqaa seera kabachiisuutiin humna hedduu bakkoota garaagaraatti bobbaasee tarkaanfii fudhataa kan jiru akka ta'es beeksisee jira. Tarkaanfii bakkoota garaagaraatti humnoota garaagaraa irratti fudhataa jiruunis milkaa'aa jira jedhee jira. Oduu biyya alaatiin ajajaa waraana Israa'el bulchiinsi Naatnaahuu akka waliigaltee nagaa taasisu gaafatee jira. Karoora Israa'el Gaazaa to'achuu fi akkasumas Gaazaa to'achuuf waraana taasisaa jirtu addunyaan mormanii jiru. Guyyaa kaleessaa Awustiraaliyaatti uummanni 100,000 lakkaa'amu ba'uudhaan mormii kana gaggeessee jira. Filisxeemin deeggaree jira. Mootummaan Awustiraaliyaa beekamtii abbaa biyyummaa Filisxeem akka kennu beeksisee jira. Kanarraa kan ka'e Israa'elitti mufattee jirti. Israa'el biyyoota hedduutti mufattee jirti. Firaansii waliin muftoo bira dabruudhaan hanga jechaan waa waliin jedhutti dabranii jiru yookaan gahanii jiru. Israa'el mootummaa Faransaayii fi xalayaa barreessiteen jibbiinsa farraa seemota jajjabeessaa jirta kan jetteen yoo ta'u, Faransaay immoo kun akkamitti jedhama? Akkamitti xalaan akkana nuuf barreeffama? Xalaan barreeffame kunis soba jechuudhaan yaadan wal dura dhaabbatanii jiru. Mormiin Israa'el Gaazaa weeraruuf yookaan immoo to'atu kan isa mudate ala qofarraa osoo hin taane biyya keessallee uummanni hedduun hiriira ba'uudhaan yeroo hedduu mormaa turan. Kun akkuma jirutti ta'ee bulchiinsi Israa'el lammiilee ugguramanii harka Hamaas keessa argaman guutumaan guutuutti gadi lakkisiisuuf yaada waliigaltee nagaa dhiyaateef akka fudhatu ajajaan waraana Israa'el gaafatanii jiru. Ajajaan waraana Israa'el Leetanaal Jeneraal Iyyaal Zaamir humni waraana Israa'el injifannoo waliigalteerra gahuu isa dandeessisu waraanaan argatee jira jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u, amma haalonni hundi harka ministeera muummee Beniyaamin Netanyaahuu waan jiraniif haala itti ugguramtoonni deebi'an irratti hojjetamuu akka qabu himanii jiru. Akkasumas amma namoonni hundi kan barbaadan akka ugguramtoonni gadi dhiifamanidha jechuudhaan dubbatee jira. Gara biraatiin immoo hiriirri fooramii maatiiwwan ugguramtootaa jedhamu boruutti akka gaggeeffamuuf jirullee gabaafamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee mariisistoonni gama lamaanii Ijiptii fi Kwaataar yoo ta'an waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 erga mallatteeffamee booda marsaa lamaan ugguramtoota wal jijjiiruu fi wixineen dhiyaatee jira. Yaadni waliigaltee kun gama lamaaniinuu fudhatama kan argate yoo ta'u, waraanichi bifa waaraan akka dhaabbatu mariin ni taasifama jedhamee eegamaa jira. Walumaa galatti waraanni kun jiraattota Gaazaa miliyoona 1 fi 900 caalan kan qe'ee isaanii irraa buqqise yoo ta'u, kanneen keessaa 500 caalan ammoo akka hongeef yookaan beelaaf saaxilaman ragaaleen mul'isanii jiru. Akkasumas lola kanaan namoonni 62,000 ol ta'an lubbuu kan dhaban akka ta'e BBC'n gabaasee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana utuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.